yeroo dhiibbaan dhiigaa ol kaate jechuudha. Faallaan isaa hypotensionii gabbuu. Blood pressure kun dhiibbaan dhiigaa in normal circulation pressure is exerted by flow of blood through heart and blood vessel. Dhiibbaan kun yeroo kam uumama? Yeroo dhiigni onnee keessa deemuu fi yeroo hidda dhiigaa keessa yeroo deemu dhiibbaa yeroo san uumamtu. Normally pressure jirti jechuudha. High blood pressure kunuu yeroo akkam dhufu? High blood pressure can result from change in cardiac output, peripheral resistance or both. Yeroo hangi onneen darbitu cardiac output jechuun hanga onneen dhiiga darbitu yoo jijjiiramu. Akkasumas peripheral resistance jechuun yeroo dhiiga kana darbitee siistama dhaquu deemu bakka sani constriction jiraatee yoo ittisni jiraate. Yookaan immoo isaan kana lamaan irraa jijjiiramni dhufuu danda'aadha. High blood pressure kun yeroo kana dhufu. High blood pressure kana karaa sadii ilaalla. High blood pressure can be viewed in three ways. Karaa sadii ilaalla. As a sign akka mallattoo dhukkubaatti ilaalla. As a risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease. Dhukkuba coronary artery san keessatti faatiin accumulate tahee jiraachuu akka sanitti akka risk factoriitti ilaalla. Dhiibbaan dhiigaatiin ol ka'uu. As a disease tokkoffaa akka mallattootti. Kan lammaffaa as a risk factor. Dhukkuba kanaan qabamuudhaaf namtichi kuni karaarra jiraachuu dhukkuba kanaan qabamuu danda'a jennee karaa kanaan ilaaluu dandeenya. Karaan sadaffaadhaa akka dhukkubaatti isaa kana ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa mallattoo, kan lammaffaa riskii jennaani, kan sadaffaa diizii. Normal regulation of blood pressure akkamitti gaggeeffama? Arterial blood pressure dhiibbaa dhiigaa kana wanni jaaniin waa lama. Cardiac output hanga dhiiga onneen tun darbituu fi stroke volume rate. Hanga bakka takkatti biitii takkatti stroke volume jechuun biitii takkatti hanga isin darbitu ml hanga darbitu. Kana jechuun amma cardiac outputiin hanga onneen darbitu yoo xiqqaate guyyaatti daqiiqatti toora litira 5 hanga isin darbitu. Sun egaa stroke volume irratti hundaa'u. Stroke volume jechuun it is the force opposing the movement of blood. Stroke volume fi stroke volume resistance garagara. Arri haa qabu kuni resistance ibsa. Hanga dhiiga isin darbitu kana afaan ittisa jiru. Saniini stroke volume resistance jaaniin. Cardiac outputiin ammoo it is a product of stroke volume and heart rate. Hanga dhawannaa onnee saniitii fi hanga dhiiga isin biitii takka darbitu. Fakkeenyaaf heart ratein yooniif 75 yoo taate stroke volumein hangi isin yeroo takka darbitu ml 70 yoo jenne isaan san lamaan waliin baay'ifnee cardiac output argannaa jechuudha. Onnee tan hangi isin dhiiga isin darbuu jirtu. Amma gaa namoonni intervention of patient with vascular disorder rakkoo vaziliidhaa warreen qabu, rakkoo hidda dhiigaa warreen qabu laallamee. Jalqaba blood pressure kun regulate akkamitti ta'a? Dhiibbaan dhiigaa kun karaa kamiinii tasgabbaa'uu danda'a? To'atamuu danda'a? Waa lama. Inni jalqabaa nervous system. Narbiidhaan regulate ta'a. Nervous system regulation jala autonomic nervous system. Autonomic inga involuntary dha. Sympathetic fi parasympathetic qabdi. Yeroo sympathetic activity jiru hiddi dhiigaa akkam ta'a? Constrict ta'a. Blood pressure ni dabala. Yeroo parasympathetic immoo dhiibbaan dhiigaa gad xiqqaata. Blood vessel illee dilate ta'a. Kan biraa baroreceptor. Baroreceptor jechuun receptoroota onneerra jiru. Inni kun ergaa hanga inni daddabarsu. Kan lammaffaadhaa BP regulation keessaa renal system qooda qaba.
sirni marsaadhaa kan kaleedhaa jechuudha. Kan sadaffaa endocrine system hormoonii jechuudha. Hormooniin kun madduudhaa fi madduu dhabuun dhiibbaa dhiigaa dabaluu fi hir'isuu keessatti qooda qabdi. Defect in one of the regulating mechanism may result in hypertension jedha. Wantoota sadeen regulate godha jennu kana keessaa tokko yoo hir'ina qabaate yeroo san hypertensioniin dhufuu danda'a jedha. Isaan kana sadeen keessaa tokko hir'ina qabaannaan. Hypertension jechuun maali? Hypertension is defined as systolic blood pressure greater than 140 fi diastolic 90 ol yoo hoode hypertension jennaan. Hypertension jechuudha. Systolic 140 fi achii ol akkasumas diastolic 90 fi achii ol yoo ta'e hypertension jennaan. Based on the average of 2 or more correct BP measurement taken during 2 or more contact with health care provider. Yeroo mata kana hypertension qaban jennuun namaan yeroo lamaa fi sanii ol irra deddeebinee BP measurement isa sirriitiin irra deddeebinee laallee gatiin inni dhufe sun laalamee kanaa ol yoo ta'e qofa hypertension qaba jennaani malee takka dogoggora meeshaa jiraachuu danda'a. Yookaan immoo sababa biraatirraa wantoota dhiibbaa dhiigaa dabalan kan biraarraa namtichi kun ol ka'uu danda'a. Kanaafuu yeroo takkaan hypertension qaban jennuuni. Hypertentioniin kuni dhukkuba hamaa waan ta'eef. Types of hypertensionii kana yoo ilaalle hypertentioniin kun primary ka jedhanii ni jira. Primary jechuun ka jalqabaati. Idiopathic. Idiopathic jechuun kooziin isaan beekamne jechuudha. Sababni inni itti dhufu yookaan essential hypertension jedhanii ka bu'uuraati. Hypertension with multifactorial etiology. Kooziilee hedduu irraa ka dhufu with no identifiable cause. Koozii takka qofa tanaaf fide jennee adda baafnu tan qabne saniini primary or idiopathic or essential hypertension jennaan. Secondary hypertension kan jennuun yookaan akkamii hypertension result from identifiable cause. Koozii dabaatee irraa ka dhufe jechuudha. Inni tokkoffaa suni kooziin isaan beekamu. Kan lammaffaa immoo kooziin adda baate. Identifiable koozii qaba. Koozii tanaaf fide jenna. Kan biraa white coat hypertension kan jedhanii jira. White coat hypertension jechuun hypertensionii koota adiidha jedhaniin. Kana jechuun akkami? Hypertension in people who are usually normotensive. Nama duraan hoggaanii fi BP isaa yeroo ilaalu normaaliidha. Except when their blood pressure is measured by healthcare profession which occur due to intermittent vasovagal response. Sababa namtichi kun cinqamu jiru yookaan immoo vasovagal response irraa sababa narvii irraa kan ka'e dhiibbaan dhiiga isaatuun ol kaate. Namtichi kun hypertension qaba jennee yoo dawaatti kennine jira. Which if treated lead to severe hypotension keessa seena jira. Namtichi kun ammuma dhufuudha tanaa fi bakka tana sodaachuu irraa kan ka'e takka as dhufuu tana cinqamuu irraa ka'eeti namticha kana dhiibbaan dhiiga isaa dabalte. Hypertensionii gosa kanaan white coat hypertension jedhaniin. Hypertensionii koota adiidhaa jechuudha. Warra kana dawaa yoo itti kennite severe hypotension keessa seena. Blood pressure isaa daftee gahuutti jechuudha. Kan sadaffaadhaa inni isolated jedhaniin. Isolated systolic hypertension. Isolated jechuun kan kophatti dabahe. Hypertension that occur when systolic blood pressure is 140 or higher and diastolic blood pressure is remain less than 90. Diastolic normalidha. 90 fi achii gad jira. Garuu siistolikii qofaa keessaa dabale. Siistolikii qofaatu ol dabale. Kanaan maal jedhaniini isolated systolic hypertension jedhaniin. Kan siistolikiin qoftiin keessaa dabalte jechuudha. Kan biraa hypertensive crisis, persistent severe hypertension,
resistance hypertension, malignant hypertension kan jaaniin ni jira. Qoodama hedduu qaba if keessa. Kana gaas booda ilaalla. Hypertension crisisiin akkamii, persistantii kan jennu akkamii. Hypertension characterized by hypertensive urgency or emergency ni jaaniin. Hypertensive kana qoodama hedduu qaba. San keessaa tokko hypertensive urgency yookaan emergency jaaniin. Ka akkamii? When diastolic blood pressure is 110 to 120. Yoonii fi diastolikiin kan duraan 90 fi jigat turu suni 110 irraa hanga 120 jidduu kan jiraatu taate maal jennaani hypertensive urgency yookaan hypertensive emergency jaaniin. With sign of target organ damage ka qabu orgaanii kana miidhuu danda'a jennee takka onni takka immoo kalee takka kana miidhu takka ija kana miidhuu danda'a jennee targeetii akkasii ka qabu. Which occur if left untreated or resistant to treatment. Yoo wallaanamuu baate orgaanii kana balleessuu danda'a. Yoo wallaanamuu baate waan akkanaa godhuu danda'a jennee kan xiyyeeffannaa akkasiisan kenninuuf hypertensive urgency jaaniin ka saffisa barbaadu jechuudha dafanii wallaanuu. Ka biraa hypertensive emergency kan jennuun hypertension that need immediate reduction of blood pressure to prevent target organ damage. Orgaanii kan balleessine dhorkuudhaaf ka dafnee wallaanuu nu barbaachisu jechuudha. Emergency maqaan isaa toonii hypertensive emergency fi hypertensive urgency wal fakkaatan isaan lachuu. Kunis saffisaan kunis dafnee ka goonu jechuudha. Yoo godhuu baanne maaltu dhufa? Organ damage dhufa. Hypertensive urgency a condition in which there is desire to reduce within few hours. In case of severe hypertension. Sa'aatii muraasa keessatti dafnee xiqqeessuu kan qabnu. Sa'aatii muraasa keessatti yeroo namaa kennu jechuudha. Yoo sa'aatii muraasa keessatti xiqqeessuu baanne maaltu dhufa? Organ damage dhufa. Sababa kanaaf dafnee gad xiqqeessuu nu barbaachisa. Ka biraa accelerated hypertension jaanii jira. Accelerated jechuun karee bootii oli gaama. Severe hypertension with systolic blood pressure in 180 dhaqee ka gubbaa. Diastolikiin ammoo 110. With retinopathy qaba. Organ damage fide kun raatinaa balleessee jira ija namtichaa. Miidhee retinopathy namtichaa kunuu grade 3 grade qabdi. Grade sadaffaarra yeroo dhayitu flame or hemorrhage akka waan ibiddi gubeetti keessaa dhiiga qaba raatinaan dootii qaba ofirraa or blood hemorrhage dhiiga irratti maxxane qaba and hard and soft exudate waan keessaa as bahee jiru waan irra bahe exudate jechuun waan akka madaa tarra baatee ta'ee laafuuti jechuudha. Waan akkasii san jajjabduu yookaan sooftii qaba. Hypertensionii kanaan accelerated jaaniin. Kuni ka achi kute. Dooti jechuun tuqaa jechuudha. Tuqaa qaba ofirraa. Yookaan bilooti jechuun karra maxxane jechuudha. Dhiiga akka tuqaatti irra maxxane. Amma gaa classification systemiin hypertensioniidha kuni oldiidhaa fi modernii qaba. Ka durii fi ka ammaa. Duratti akkamitti classify godhan? Ka durattiitiin blood pressure'iin systolikiin normaalii 120 fi achii gadi. Optimal kan jaaniin. Normaal immoo 130 gadi jaaniin. High normal kan jaaniin 130 fi 139 jidduudha jaan. Siyaastoolikii. Diyaastolikii immoo 85 irraa hanga 89 jidduudha jaan. High normaaliin. Hypertension akkam jaaniin? Stage 1, stage 2 fi stage 3 godhan. San booda isolatic jaanis. Isolatic stage 1, stage 2 godhanii classify godhan. Hypertensionii stage 1 kan jaaniin 140 irraa hanga 159 jidduu kan jiru. Siyaastolikiinis 90 irraa hanga 99ti. 9 ka dabale. Stage 2 ammoo 160 irraa hanga
179 kunis 9 dabale. Diyaastooliikii 100 hanga 900 kunis 9 dabalee. Isteej 3 kan jaaniin 180 ol kahute. Akkasuma diyaastooliikiinis 110 ol kahuteen isteej 3 jaaniin. Isolated systolic hypertension kun diyaastooliikiin normaalii garuu siyaastoolikii qofaatti dabale. Isteej 1 kan jaaniin 140 irraa hanga 159. Siyaastolikiin kuttee diyaastoolikiin 90 gad jirti. Isteej 2 160 ol. Siyaastolikiin ta'ee diyaastoolikiin immoo 90 ol illee yoo ta'e isteej 2 jaaniin. Moodarni kilaasifikeeshiniidhaan hokkam jira. Moodarniidhaan noormaaliin siyaastolikiin 120 gad diyaastoolikiin 80 gad noormaal jaaniini. Rikamendeeshiniin kun health awareness qaba. Kun immoo fayyaa qaba namtichi uumaan barbaadu. Barnoota fayyaa qofa kennuufii barbaadu. Pre-hypertension kan jaaniin 120 irraa hanga 139 jidduu 140 guun 120 irraa hanga 139 jidduu yoo ta'e takka diyaastoolikiin 80 irraa hanga 89 jidduu yoo taate dawaan barbaadu malee pre-hypertension jaaniin dawaatti kennuun barbaadu. Isteej 1 mild hypertensionii jira. Isteej 1 ta'ee siivarii fi moodareet kan ta'in mild hamma eegalu jechuudha. 140 irraa hanga 159 jidduu taate. Kuni dawaa ham kennanii fi tiyaazayidii kennanii fi ni fayya. Isteej 2 moodarni hypertensioniin 160 irraa hanga 179 jidduu yoo ta'e. Kuni dawaa abbaa lama barbaada. Tuudiraagii barbaada. Dawaan eenyuun ilaalla fuuldura. Isteej 3 fi siivar kan jaaniin 180 ol yoo kute. Diyaastoolikiin 110 ol yoo kute siivariidha. Dawaa abbaa lama barbaada kun. Amma gaa classification of BP for adult age is greater than 18 years. Nama amata 18 ol ta'e BP kana hoggaa classify goonu kaataagorii isaa normaal warreen jennuun 120 gad. Siyaastolikiin ta'ee diyaastoolikiin 80 gad yoo ta'e normaal jennaan. Pre-hypertension kan jennuun 120 irraa hanga 139. Siyaastolikii diyaastoolikiin immoo 80 irraa hanga 89. Isteej 1 yookaan mild hypertension kan jennuun 140 irraa hanga 159. Isteej 2 yookaan moderate kan jennuun 160 irraa hanga 179. Isteej 3 180 ol siivar kan jennuun. Classification BPdha kana. Amma gaayoonii fi giraafiidhaan laalle inni giraafiidhaa kuni low kajuu kuni 90 fi siyaastolikiin 90 tahee diyaastolikiin 50 fiichii gadi yoo taate lowiidha kun amma hypotension keessa jira. Normaaliin 90 ol tahuu qaba. 90 fi 120 jidduu yoo ta'e qalama magariisa qabu kuni ideal blood pressure jaaniin kan eegamu kun normaalii. Inni qalama keelloo qabu sun garuu pre-hypertension qaba. Pre-high blood pressureidha. 120 ol kutee jira 140 guunni jidduu tana jira. Dawaan barbaadu malee namtichi kun irra deddeebi'ee of laaluu qaba jechuudha. Akka ol kutee fi idealiin normaalidha. Kun high blood pressure warreen qabu kun hypertension keessa seenee jira. Inni qalama diimaadhaa kun. Amma gaa kooziin isaa maali? Etiyooloojiin isaa maaltu fiduu danda'a? Hypertensioniin kun can be primary or secondary hypertension. Primary jaanii essential karree hojjennee san ka kooziin isaan beekamnu jenne sanis ta'uu danda'a yookaan secondaries ta'uu danda'a. Koozii isaa haa laallu. Primary hypertension kan jaaniin essential sanii account for 90 up to 95% of all cases. Keessa hypertensionii kan jirtu keessa parsantii 95 isa kana. Primary kana. Has no known cause. Koozii beekamtuun qabu. Koozii tanaaf fidaa. Onseetiin isaa yoom naman eegala? Onseetii jechuun yeroo inni kun namarra mul'achuu eegalu namoota kamirratti namoota umriin isaanii amata 30 irraa hanga 50
jidduu jiran asirratti nama eegala inni kun. Maaltu fide jedhaniiti tilmaaman riski faaktarii kooziin isaa eegan beekame wanni inni fide jedhanii tilmaama keessa galchan tokkoffaan advaansed eejii umrii tana keessa jiraachuu umrii 30 hanga 50 jidduu jiru. Kan biraa faamilii hiistirii maatiin teessan yoo haayiparteenshin kan qabaattu taate akkasuma obeesitii garmalee fudhachuu haayi soodiyam inteek soodiyamii baay'inaan fudhachuu akkasuma sigaaretii ismookingii sigaaraa aarsuu fi sadantarii laayifistaayi. Sadantarii laayifistaayi jechuun laayifstaayilii warra tujjaaraa jechuudha. Kani nyaata wantoota mineraalaa fi albuudota of keessaa qaban kana nyaata miskeenaatti biifu. Yeroo hunda wantoota ispaayisii wanna zayitiin itti baay'atte qofa warreen fudhatu. Kan biraa sedentarii laayifstaayil jechuun yeroo deemtu miilaan hin deemne warra miilaan hin deemne waggaa deemu makiinaan deema bakka dalagaa gara ni ta'a waggaa galuu ni ta'a. Kan biraa eksesiif alkoolii baay'isanii fudhachuu DME warri dhukkuba sukkaraa qabu istiresii cinqiidhaa fi inkiriisdi seeram lipid level dhiiga keessatti hangi seeramiidhaa hangi lipidiidhaa dabalu. Seeram jechuun bilad jechuudha. Dhiiga keessatti lipidii yoo dabale isa kana fiduu danda'a. Sekandarii haayiparteenshin kan jennuun kun ispeesifik koosii qaba. Waan kana nama fide jedhanii beekan. Kuni parsantii reefoo hanga 95 irraa dubbannee jirraami. Amma garuu it is accounts for less than 5%. Parsantii 5 gadi kun. It is identifiable koozii qaba. Koozii dabaate qaba. Kan akkam fa'a qaba? Coarctation jechuun abnormaalitii oortaadha jechuudha. Uumamaan oortaan kuni oortaa jechuun aartarii guddaa. Aartariin guddaan kuni qallachuu jechuudha. Fakkeenyaaf feestaala tokko damuruuf waggaa adda harkiftuu waliin ni qallata. Akkas tahuu jechuudha uumamaan. Kan biraa reenaal diiziis dhukkuba kaleedha. Inni biraa reenoovaaskuulaar haayiparteenshin. Reenoovaaskuulaar haayiparteenshin jechuun hiddi dhiigaa kalee keessatti kaleedhaa dhiiga raabsuu inni sun sababa cufamuurraa kan ka'e pireejeriin achi keessatti dabaluu sun haayiparteenshin fiduu danda'a. Kan biraa piyookroomosaayitooma. Piyookroomosaayitooma jechuun adreenaal gilaandii kaansarii. Kaansarii dhannacha adreenaaliiti. Saniin piyookroomosaayitooma jedhanii inni sun fiduu danda'a. Kan biraa kuushingi sindiroom. Kuushingi sindiroom jechuun koortisooliin qaama namaa keessatti heddummaachuu. Saniin kuushingi sindiroom jedhanii dhukkuba gosa dhukkubaati. Kuushingi sindiroom jechuun koortisooliin dhiiga keessa baay'achuun koortisool. Koortisooliin kan mineraala. Mineraala kalee keessaa oomishamu. Gulukokortikoidiidhaa fi koortisoolii jira. Kuni bakka biraa jira achi bal'inaan ilaalla kalee keessatti. Kan biraa kooziin haayiparteenshinidhaa bireen tuumariidha. Bireen tuumarii jechuun sammuu keessatti abnormaalii tishuun mayiruudha. Kan biraa pireegnaansii ulfa qabaachuun haayiparteenshinii fiduu dandeessi. Pireegnaansii induustii haayiparteenshinii jira. Kan biraa meedikeeshinii dawaalee jira. Kan dhiibbaa dhiigaa kana dabalan. Kan akkam fa'aa istiroojiinii fa'aa. Istiroojiiniin gaa hormooniidha. Kan biraa gulukokortikoid. Gulukokortikoidiinis dawaadha. Dawaalee istiroidaal hormooniidha. Kan biraa siimpaatoomimeetik. Dawaalee siimpaateetik narvii kana kakaasan. Kan akkam fa'aa dooppaaminii fi doopputaamiin fa'aa. Hoggaa namni kaardiyaak arrestii yoo qabaate dawaalee kennamu akka onnee tana kakaasuu jecha. Wantoonni kuni koozii sekandarii haayiparteeshiniiti. Mallattoon haayiparteeshiniidhaa maali? Clinical manifestationii haayiparteeshiniidhaa it is silent killer jedhanii callisee kan nama ajjeesu jechuudha. Maaliif? Kooziin qaba. Mallattoon sirratti mul'atu. Mallattoon sirratti mul'atu. Maaliin beekan duuba isaa kana? BP safaruu qofa. Blood pressure kana safaruu qofaan adda beekan malee inni qabaa fi hin qabuun beektu. With severe hypertension garuu yoo sitti hammaatee severe ta'e qofa mallattooleen sirra mul'atu jira.
symptom develops secondary to effect on blood vessel in various organ. Dhiibbaa hidda dhiigaa orgaanota hedduu keessa jiru irratti sababa inni kun severe taheen miidhaarra geessa irraa mallattoo mul'attu jira malee hypertensionii mallattoo hin qabu. Kan biraa to increase workload of the heart. Sababni mallattoon sun nutti mul'attu takka dalagaa onnee irra baay'ate yookaan immoo dhiibbaa tishuu keessatti hidda dhiigaa tishuu keessa jiru sanarra geessurraa mallattoon sirra mul'atti malee akka waliigalaatti saayilantii kiilaroonni jedhamee yookaan mallattoo hin qabu. Garuu clinical manifestation yeroo severe ta'e inni sirra mul'isu akkam faana qaba. Tokkoffaa headache dhukkubbii mataati. Most commonidha. Mallattoon beekamtuun isii kana. Occur in hospital region. Bakka kamitti eessatti nama dhukkubaa dhukkubbiin tuni hospital jechuun karaa kiyyoo kana jechuun karaa mataa kana karaa duubaatiin hospital boonii san achiitu dhukkuba. Kan biraa nocturia qaba. Namtichi halkan fincaan itti heddummaatanii increased blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen jechuun fincaan keessatti hangi yuuriyaadha. Yuuriyaan kun beeke toksikiidha, summiidha. Summii kana tiruudhaatiitu jijjiiree yuuriyaan kun amooniyaa irraa dhufa. Amooniyaa kana gara glutaamiiniitti jijjiirteeti glutaamiin kana gara yuuriyaatti jijjiirtee yuuriyaan kun fincaanii wajjin baha. Yoo inni kun dhiiga keessatti dabale mallattoo hypertensioniiti. Kan biraa keeraatiin. Keeraatiin jechuun caccabaa qaamaati. Caccabaa qaamaa saniin keeraatiin hin jaaniini. Kan biraa mallattoon isaa speech and vision alteration. Dubbiidhaa fi ijaan waa arguun tunis ni jijjiiramti. Namtichi dubbachuu fa'aa dadhaba. Ijaanis waa arguu fa'aa dadhaba. Dizziness qaba lafaan maraanii. Weakness qaba qaamni isaa guutuun ni laaffata. Faintness or sudden failii qaba. Akka tasaa lafti marteen of wallaaleeti. Fainting jechuun of wallaaluudha. Tasa qofa. Sudden hemiplegia. Sudden hemiplegia jechuun gara tokkoon paralyze ta'uu jechuudha. Kara tokkoon takka karaa mirgaatiin yookaan immoo karaa bitaatiin. Inni biraa stroke. Stroke jechuun hiddi dhiigaa sammuu keessatti raapchar ta'uu akka dhufu. Biin sammuu faca'uu hajaan TIA kan jiru suni kuni stroke irraa mini stroke jaaniin kana. TIA kana mini strokeidha. Stroke irraa xiqqaadhaati kun. Kan biraa maal qabaa? Blurring of vision. Yeroo waa laaluu mini strokeidhaan jedhu. Mini stroke jechuun stroke xiqqaa. Blurring of vision means viisioniin hangi namticha waa argu kuni waatu dura ooriya. Uumaa hedduu arguu hin danda'u. Blurring vision jaanii. Kan biraa maal qaba namtichi? Epistaxis qaba. Epistaxis jechuun funuuna qaba jechuudha namtichi. Funuuna qaba. Occasionally retinal change qaba. Retinaan namtichaa bakki namtichi waa irratti argu suni retinaan kun ni jijjiirama. Akkam fa'aa ta'a? Hemorrhagii fa'aa dhiiga fa'aatu irratti mul'achuu danda'a. Exudatii waatu irraa yaa'a. Kan biraa small infraction. Small infraction jechuun tishuun hiddi dhiigaa bakka san geessu dhoohee tishuun irraa achi haftee du'uu jechuudha. Kana fa'aatu irraa mul'achuu danda'a retinaa yeroo laallu. Kun egaa clinical manifestation dubbachuu jiru kun orgaanii inni damage godhu irratti hundaa'uuti mallattoo sana haasa'uu jiru. Amma hypertensive crisis ilaalla. Hypertensive crisis kun yeroo inni huni ol guddate humnaa ol kutee kan dhufuun hypertensive crisis jaaniin. Emergencyidhaa fi urgency of keessaa qaba. Hypertensive crisis. It is present as hypertensive urgency or hypertensive emergency. Takka urgencyidhaan dhufa yookaan immoo emergencyidhaan dhufa. Yeroo tam crisis jennaani when systolic reading 180 milligram or higher 180 fi ol yoo kutee diastolikiin 110 fi ol yoo kutee on two separate occasional at minute interval daqiiqaa lama lamaan laallee daqiiqaa lamaan kana jidduutti ilaalla. Waggaa laallu kana ammaas ilaallee irraa dhaabbannee daqiiqaa lama turree ammaas ilaalla
ammaas achii booda turree daqiiqaa lama booda laalla. Yeroo daqiiqaa lama laalle kana yoo kanaa ol kahuutu taate hypertensive crisis jedhaniini need immediate emergency medical treatment. Namtichi kuni wallaansa hatattamaa barbaada. Hypertensive urgency there is no associated organ damage. Garaagarummaan arjansiidhaa fi imerjensii jidduu jirtu arjensii kan jennuun kuni saffisa barbaada malee orgaanii tokkollee hin balleessin amma dura. Imerjensiin ammoo balleessee jira imerjensiin sun. Isa arjensii kanarratti patient or may not experience symptom. Mallattoo asii gadi dubbachuu deemnu tana irratti argamuu ni dandeessi, argamuu dhabuu dandeessi. Mallattooleen akkam severe headache, dhukkubbii mataa hamaa, shortness of breathing, afuurri jijjiituu, nose bleeding or epistaxis funuunuu jechuudha. Kan biraa severe anxiety, cinqii hamtuu. Mallattoo kana qabaachuuf dhiisuus danda'a. Tiriitimentiin wallaansi require readjustment and or additional dosing of oral medication without hospitalization. Namticha kana osoo hin ciibsine kun amma ciibsuun barbaadu dawaadha sirreessuufii barbaada jechuudha. Doozii isaa kaalkuleet goonee doozii isaa dawaa afaan hin fudhatu. Biratti kan biraa daballee fi doozii isaa sirreessuuf barbaada. Malee ciisuun barbaadu. Imerjensiin ammoo ciisuu qaba. Dawaan isaa maaliin ilaalla? Hypertensive emergency kan jennuun it is hypertension with acute impairment of one or more organ system. Emergency kan jennuun hypertensionii kana biratti orgaan daameejiin jira. Orgaaniin tokko takkaa lama takkaa immoo sanii ol can result irreversible organ damage qaba. Orgaaniin kun akka deebi'ee waliin fayyinetti miidhamuu danda'a sababa sanirraa. It generally yeroo akkam dhufuu danda'a at blood pressure levels exceed 180. Yeroo blood pressurein kuni 180 ol kutee or siyaastolikiin kanaa ol kutee diyaastolikiin 120 ol kutee yeroo kana dhufuu danda'a. Garuu yeroo kana qofaa miti. Wanni beekuu qabdu kan occur at even lower level. Levelii kanaa gaditti illee dhufuu danda'a. Patient whose blood pressure had not been previously high. Nama kanaan dura dhiibbaan dhiiga isaa ol ka'an ta'in irratti kanaa gaditti illee orgaan daameej godhuu danda'a. Dirqama 180 gahuu qabaa miti dirqamni isaa. Warra kanaan dura irratti mul'atin irratti osoo sadarkaa kana hin geenye illee orgaan daameej godhuu danda'a. Clinical manifestationiin inni mul'isu. Mallattoon inni irratti namticha kanarra mul'isu retinal hemorrhage. Retinal hemorrhage dhiisuu, retinarra dhiigni mul'achuu akkasuma exudating wanirraa irra mul'achuu, papilloedema. Papilloedema jechuun keessa ijaa kanaatiitu papillary muscle inni sun dhiitamu. Papillary muscle jechuun masilii ijji tun akka contract taatu fi relax taatu gargaartu. Isa santu dhiitamu. Kan biraa kun egaa ijarratti dhiibbaa inni fidurraa mallattoon tun mul'atti. Headache qaba, vomiting qaba, and subarachnoid or cerebral hemorrhage. Subarachnoid jechuun ispeesii sammuu tana keessa jirtu jira. Subarachnoid space yaaniin banaa jira. Ispeesii san keessa cerebrospinal fluid fa'aa keessa kuufamu. Isiisantu dhiiga jechuudha. Yookaan immoo cerebral hemorrhage, cerebramii isa kanaatu dhiiga jechuudha sammuu keessa dhiiga. Kun egaa yeroonii fi pireejeriin isa karaa sammuu deemu san irratti hypertensionii karaa sammuu deemu san yoo miidhu taate yeroo san kun mallattoo sammuurra mul'atu. Kan biraa maaltu jira yoo karaa kalee miidhu taate reenaalii irra yoo taate hemaatuuriyaa jira. Namtichi fincaan isaa keessa dhiigaa jira. Pirootiinii jira fincaan isaa keessa. Acute renal failure. Kaleen dalagaa dhiisuu jalqaba. Reenaaliin feel ta'uu jechuudha. Jalqaba san fiduu danda'a. Mallattoolee kana irratti argina jechuudha. Diyaagnoosisiin isaa maali?
Diyaagnoosiin isaa egaa histirii teekingii maatiin isaanii qabdimuu qabdu wantoota riskii ta'an san keessa barbaaduudhaaf histirii fudhanna. Kan biraa fiizikaal egzaaminashin yoonii fi kan qaama namtichaa kana kan miidhee jiraatu taate namtichi paaralaayisii fa'aa ta'a jenna fiizikaal egzaaminashinii goona. Kan biraa wanni guddaan meejariingi bileed pireeshariidha. Dhiibbaa dhiigaa kana saffaruudha. At least 1 week apart. Torbaan tokko tokkoon warreen hypertenshinii jalatti ol dhiyaatan san kan reefu sarara keelloo keessa jiran sanii torbaan tokko tokkoon saffaruu feesisa. Kan biraa maali? Ophthalmologic examination ija qorachuu jechuudha. Ophthalmoscoopii jechuun meeshaa ijatti ilaalan. Ophthalmologii jechuun qorannaadha. Qorannaa ijaa gaggeessuudha. Laaboraatoorii teest laaboraatooriidhaan waan mul'atu laaluu. Kan biraa ECG waan onnee laaluu. ECG elektirookaardiyogiraafiidha. Fi ichookaardiyoogiraafii. ECGdhaa fi ichookaardiyoogiraafiin waluma fakkaata. And chest x-ray. Chest x-rayin kun raajii qomaa kaasanii waan onneen fakkaatu, sombii waan fakkaatu laaluudha. Diyaagnoosiisiin isaa isa kana. Amma gaa manaajimentii jaana. Manaajimentiin isaa goolii qaba. Gooliin isaa maali? Tokkoffaa gooliin isaa waa lama. Nama hypertension qabu wanni wallaanuuf waa lama. Tokkoffaa to prevent death and complication. Sababa kanaan akka hin duunee fi complicationin orgaaniin damage ta'u kuni akka hin dhufne san ittisuudha. Kan biraa achieving and maintaining arterial blood pressure at 140/90 or lower. Nama normaalii tahee ka DM hin qabaatin ka chronic kidney disease hin qabaatin blood pressure isaa 140 jala 90 fi achii gaditti akka oolu godhu galmi keenya. Warra DM qabuu fi chronic kidney disease qabu wanni keessaa baafnuuf maali? Isaan kun waan hypertensioniin itti baay'atuuf ka isaanii hanga 130 fi chiiga kututti hin dhiifu. Ka isaan kana 130 jala 80 sanii fi chiiga ta'uu qaba. Dirqama sanii fi achii gad ta'uu qaba. The management of hypertension is include managementiin hypertensioniidhaan waliin keessaa qabu waa lama. Waa lama manaajimentii. Tokkoffaa lifestyle modification haala jireenyaa jijjiiruudhaa fi maalirraa dhufa jenne reefu sedentary lifestyle jenna. Kanaafuu lifestyle kana fooyyessuu fi pharmacological therapy dawaa medicationidhaan. Indication of lifestyle modification. Haala jireenyaa kana jijjiiruun fooyyessuun eenyu barbaachisaa? Person with either borderline or sustained hypertension. Namoonni inni kun barbaachisuuf nama borderline irra jiru. Bakka hypertensionii keessa seenuudhaaf sarara keelloo san keessa warreen jiru. Yookaan immoo hypertension kanaan kan qabame garaa isteejii tokkoffaa keessa warreen jiru. Isaan kana lifestyle isaanii modify godhuun dirqama. Lifestyle modification hoggaa jedhan maali? Haala jireenyaa kana fooyyessuu hoggaa jedhan weight reduction, obesity yoo qabaate, ulfaatina isaa gad xiqqeessuu, alcohol intake yoo duraan baay'inaan kan fudhatu taate akka gad hir'isu, regular physical activity sochii qaamaa akka godhu, reduction of sodium intake hanga soodiyamii inni fudhatu soogidda jechuudha. Kana gad xiqqeessuu, smoking cessation sigaaraa aarsuu dhiisuu kun immoo lifestyle modification jedhaniin. Indication of drug therapy namni dawaan kennamuufii qabu nama ulaagaa tam guute. When BPs remain greater than 140/90 after 3 up to 6 months of lifestyle change. Haala jireenyaa kana fooyyessuu jenne sani wantoota san godhee baatii 3 fi hanga baatii 6 jidduutti blood pressure isaa hoggaa saffaru 140 fi achii ol warreen jiru dawaa fudhachuu qaba dirqama. Warreen kaan ammoo lifestyle modification kun kan irraa gad xiqqeessitee dawaan kenninuufi jechuudha.
Ka biraa warreen dawaa fudhachuu qabu presence of target organ damage. Orgaaniin inni miidhe suni yoo garre fakkeenyaaf ijarratti rakkoo inni fide takka sammuurratti rakkoo inni fide sun yoo jiraate dawaa kennuuf hin dirqamu. Ka biraa presence of other complication. Complicationin biraa jiraachuu dhukkubni biraa yookaan immoo risk factoriin biraa yoo jiraate akkam fa'aa DME fa'aa qabaatee namtichi rakkoon biraa yoo jiraatte dawaa kenninaaf. Management approach. Management approach jechuun hoggaanii fi wal'aannu akkaataa itti wal'aannu riskii guruppii jennee warra qoodnu jira. Jalqaba riskii guruppii A kan jennuun riskii guruppii A jala warri jiru riskii faaktar warreen qabne fi akkasumas taargeet orgaan daameejii warreen hin qabne fi kiroonik kaardiyoo vaskulaar diiziizii warreen hin qabne dhukkuba onneedha warreen hin qabne kana riskii guruppii A jaaniini. Kun riskii guruppii hin qabu. Isaan warreen riskii guruppii A jala jiran kana hoggaaniif dhiibbaan dhiiga isaanii yoo noormaaliidhaa xiqqishoo ol kutte laayifistayil moodifikeeshinii magu. Yoo isteej 1 haayiparteenshin keessa seenee hoo laayifistayil moodifikeeshin gooneeti hanga ji'a 6 eegna. Yoo ji'a 6 booda kan sirroo inni taate hoo dawaa kenninaaf. Isteej 2 fi 3 keessa yoo jiraate haayiparteenshin isteej 2 keessa yoo seene diraagii kenninaaf. Warreen riskii guruppii A'dha. Warreen riskii guruppii B'dha hoo riskii guruppii B kan jennuun atleast waan riskii faaktar qaba. Riskii faaktarii takka qaba. Takka maatii isaaniitu isa kana qaba. Maatii isaanii haayiparteenshin qabu. DME hin qabu. No taargeet orgaan daameejiidhaas hin qabu. Rakkoo onneetiis hin qabu. Riskii guruppii B jedhaniin abbaa tokko qaba. Riskii. Warreen san maal goona? Yeroo haa'ii noormaalii ta'e laayifistayilii sirreessineetii fi hanga isteej 1 keessa yoo jiraates hanga baatii 6tti laayifistayil moodifikeeshinii itti fufu. San booda yoo wayyaa'uu baate diraag teraappii kenninaaf. Isteej 2 fi 3 egaa riskii guruppii fedhus haa qabaachuu baatu isteej 2 fi 3 keessa seennaan dirqama dawaa kennina. Riskii guruppii C warreen jennuun kun taargeet orgaan daameejii warreen qabu. Warreen takkaa duruu ija miidhe takkaa sammuu keessa miidhe takkaa duruu paralaayis godhe jechuudha. Or warreen DME qabu. Hypertension plus DME warreen qabu. Or without risk factor kan orgaan daameej godhee dawaa kenninaaf isteejii kamirraa yoo jiraate. Diraag teraappii kenninaa fi diraagiin fayyadamnu kun waan drug used for treatment of hypertension dawaan jalqabaa vaasodilating drugidha. Amma egaa hypertension hoggaa jennu akkamitti dhufa? Laal. Hypertension hoggaa jennu hidda dhiigaa kanaatiitu walitti konstrikti tahee veziliin kun sababa inni kun walitti konstrikti ta'e veziliin kun dhiiga dafee deebisa jechuudha onnetti. Dafee onnetti deebisa. Yeroo inni dafee onnetti deebise onneenis dafteeti firraa darbiti. Sababa kanaaf bileed pireeshariin ol kaati. Kanaafuu akkam godhutti kennina veziliin san adda daayileet godhee ispiidii silaaliinii ittiin deemu san soota kaa'uuf baasodaayileetara jechuudha. Baasodaayileetara keessaa haayidiraalaayizin kenninaaf. Haayidiraalaayizin. Kan biraa dawaan biraa beetaa adrenerjik blooking diraag jedhaniin. Beetaa adrenerjik blooking diraagiin beetaa bilookara jedhama. Beetaa bilookarri egaa riseeptara adrenerjikii jedhamu bilook godhee akka konstrikti hin taane godha inni kun. Konstrikshiniidha gad xiqqeessa. Eenyufaa isaan lool warreen qabu kana atenolool, meetoprolool, proppaanaalool. Lool warreen qabu kana beetaa bilooking diraagii jedhaniini. Kan biraa antii adrenerjik diraag jedhaniini kun seentaraalii aaktiividha sammuu irra dalagamu. Antii adrenerjik diraagiin beetaa adrenerjikii fi antii adrenerjikiin garaagarummaan isaa beetaa bilookarrii seentaraalii irratti hin dalagu. Bakkuma orgaaniin jiru san irratti dalaga.
bakkuma riseeptara isaanii san jiru. Kun ammoo seentaraali aaktingiin kuni meetaayildoopaa fa'a. Meetaayildoopaan bileed pireesharii gad buusuudhaaf baay'inaan kan itti fayyadamnu isa. Indication of drug therapy maal jenne reefu? Indication of drug therapy yoo BP'n 140 achi ol kute baatii 3 hanga 6 booda lifestyle modification goonee achii boodas BP'n kun achii ol yoo kute akkasuma target organ damage yoo jiraate takka immoo complication biraa yoo jiraate dawaa kenninaa jenna. Inni kun jabduu waan taateef obbo lamatti deebine. Dawaan biraa alpha adrenergic blocking drugidha. Alpha adrenergic blocking drug warreen jaan zoosiin warreen jiru xumura irratti doxazoosiinii fi pirazoosiin. Kan biraa calcium channel blocker. Calcium channel blockeriin nifedipine fa'a. Nifedipine, verapamil, deltaazeem warreen jedhaman. Miligiraama meeqa kenninaa akkami kenninaa nu fuuldura jirti ni ilaalla. Kan biraa AC inhibitor. AC inhibitor jechuun angiotensin converting enzyme inhibitor. Kun egaa kalee keessa dalaga. Captopril, piril qaba kunis. Captopril, enalapril, lisinopril warreen kana. Kan biraa angiotensin 2 receptor antagonist. Receptor angiotensin converting enzyme inhibitoriin enzymiin angiotensin jedhamu gara angiotensin 2tti kan jijjiiramne dhorka. Kun ammoo receptara isaa kana dhorka. Yoo har'a AC inhibitoriin kun dadhabame saartaan kan dabarra. Angiotensin 2 receptor antagonistiin saartaan qaba xumurarra. Losartan, valsartan, hypersartan. Kan biraa diuretics. Kun fincaansisu dhangala'aa isaasu furoosmaayidii laaseksii jaaniini haayidrooklorootiyaazayid warreen kana kenninaaf. AC inhibitor kan jenneen suni eessarra dalaganii jalqaba kaleedhaa jira as. Jalqaba gara bitaarra kan jiru kuni kaleedha. Kaleen tuni reeniin maddisiifti. Reeniinii kanaatu angiotensiiniin kun gara angiotensin 2tti akka jijjiiramu taasifti. Angiotensin 1 kun gara angiotensin 2tti jijjiiramuudhaaf angiotensin converting enzyme jira. Dawaan reefuu sun bakka kana dhorka jechuudha. As inhibitor godha. AC inhibitor kan jedhanii sun angiotensin converting enzyme kana inhibitor godha. Akka hin jijjiirre. Inni kun yoo jijjiirame maal dhufa seeti? Waa lamaatu uumama. Wanni lamaan uumamtu vasoconstrictionii dhufa. Angiotensin 2 kun vasilii kana constrict godha. Yeroo vasiliin kun constrict ta'e blood pressure ni dabalti. Kan biraa inni kun maal godha seeti? Aldosteroniidha maddisiisa. Aldosteroniin akka maddu taasisa. Yeroo aldosteroniin kun madde soodeemiidhaa fi bishaan qaama keessaan bahan deemaa dhufa. Angiotensin 2 receptor blocker kan jenneen suni bakka kana dhorkan jechuudha. Akka ministeera fayyaa Itoophiyaatti qorichoonni hypertensioniidhaaf kennamuu qaba jedhanii isaan doosii wajji kaayan any of the following class of drug could be used as first step agent. Warreen sadarkaa jalqabaatti fayyadamuu qabanii jaamee lafa kaayame isaan kana. Eenyu fa'a? Tokkoffaan diureticsii. Lammaffaan beettaa bilookaraa. Isa asii olitti haasofne keessaa akka Itoophiyaatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Jalqaba diureticsii, beettaa bilookar, calcium channel blocker fi AC inhibitor isaan kana jira. Doozii isaatii wajji yeroo ilaallu dawaaleen first line drug for non emergency condition. Hypertensioniin emergencyidhaaf urgency qaba jennee stage 1 2 qaba jenne. Non emergency warran ta'eef emergency hin tahin hydrochlorothiazide miligiraama 12.5 irraa hanga 50 guyyatti afaanii. Or jechuun kun takkaa isa kanaa fi kana waliin jechuudha. Yookaan immoo isa kana qofa jechuudha. Fi nifedipine. Nifedipiniin
Calcium channel blockeriidha. Miligiraama 10 irraa hanga 40 PO TID guyyatti yeroo 3 and/or propranolol kun beta blockerii miligiraama 40 irraa hanga 160 PO divided into 2 to 4 dose. Isa kana isa guyyaa kennamu kana doozii adda qooddee doozii 2 hanga 4tti adda qooddee kennita. Kun propranolol beta blockeriin akkatti kennan qaba. Alternatiiviin isaa inni kun hin jiraan. Inni kun dadhabee enalapril miligiraama 2.5 irraa hanga 40 once yeroo takka qofa. Takka ammoo into 2 dose daily bakka lamatti itti fuunee guyyuu fudhata. Yookaan methyl dopa kun egaa centrally acting kan jennee san miligiraama 250 irraa hanga miligiraama 2000 jechuun hanga giraama 2 jechuudha. PO divided dose hanguma namtichatti hamaatiin doozii isaa dabalaa deemna. Drug used to treat hypertensive crisis. Amma hypertensive keessaa hamaan hypertensive crisisidha. Dawaan isaa kana wallaanuuf itti fayyadamnu dawaalee kana nitroproside, nifedipine, propranolol, captopril fi hydralazine. Dawaalee hanga kana kan itti fayyadamu. Tokkoffaa treatment of hypertensive emergency. Hypertensive crisis kun waa lama qaba jennee jala. Hypertensive emergency fi urgency qaba jenne. Hypertensive emergency yoo qabaate namtichi hydralazine IV dhaan kennama. Emergency jennaan namtichi ciisuu qaba jenne hospitalization barbaada. Urgency ammoo PO dhaan doozii isaa adjust godhanii afaaniin fudhata namtichi mana galee jechuudha. Emergency taanaan ammoo namtichi ciisuu qaba dirqama. Hydralazine miligiraama 5 IV dhaan every 50 minutes daqiiqaa 15 BP'n isaa ilaalamaa IV dhaan kennamaaf. Depending on the underlying condition haala inni kun haala rakkoo isaa tajala jirtu ilaalanii yookaan immoo target organ damage ilaalanii orgaanii inni balleesse ilaalanii maal kennanii fi furoosimaayidii laaseksii jechuudha. Kan fincaaniin keessaa baasu miligiraama 40 IV dhaan fudhachuu illee ni danda'a jira. Hypertensive urgencyidhaaf treatmentiin isaa nifedipine. Nifedipine kana miligiraama 20 irraa hanga 120 PO dhaan undivided dose per day guyyatti adda fuudhanii guyyatti miligiraama hanga kana fudhata. Yookaan immoo captopril PO dhaan miligiraama 25 irraa hanga 50tti 3 times daily guyyatti yeroo 3 fudhata. Amma egaa 10 commandment for BP control. BP kana blood pressure kana to'achuudhaaf wantoota 10 ajajoota 10 jira akka guutamuu qabu. Tokkoffaan now your blood pressure. Blood pressure kun ol ka'uu kana to'achuudhaaf wantoonni 10 kun barbaachisa. Tokkoffaa irratti dhiibbaa dhiiga keetii meeqa akka ta'e beekii jira. Have it checked regularly. Dhaabbata check godhuu qabda. Kan lammaffaa now what your weight should be. Ulfaatinni kee meeqa akka ta'e beeki. Keep it at that level of below. Amma egaa ol ka'e moo gad bu'ee dhugaa beeytee bakka sanitti tursiisuu qabda moo gad buusuu qabdaa eegi jamma. Maaliif weight reduction si barbaachisa taanaan hir'isuu qabda. Kan biraa maal jedha sadaffaa don't use excessive salt in cooking. Nyaata keessatti soogidda hedduu hin fayyadaminii jira. Or at meal. Takka ammoo yeroo nyaata nyaatu. Amma at in cooking yookaan warreen soogiddatti godhatee waliin godhatu ba'a. At meal jechuun kan eega nyaata rasii godhan hoteelota gurguddaa hodhate nyaata soogiddatti hin godhan wajjin sii fidanii siitu hanga fedhutti godhata. Avoid salty food jechuudha. Amma kun waa sadii. Inni afuraffaa eat at low fat diet. Nyaata faatii xiqqaa qabu. According to American Health Association regulation. Akka dhaabbanni onneedhaa kan Ameerikaadhaa lafa kaayetti
nyaata faatii hedduu hin qabne nyaadhu jedha. Haaya afuraffaan kana. Ka shanaffaa don't smoke cigarette or use tobacco product. Sigaaraan aarsin jedha. Takka immoo piroodaktiiwwan oomishaawwan tobaakoodhaa hin fayyadamin jedha. 5. Ka jahaffaadhaa take your medicine exactly as prescribed. Dawaa kee akka sii ajajametti fudhadhu jedha. Don't run out of pill. Wanni kee isaan fixin jechuudha. Bakka inni itti sikka'uun beektu akka ajajamtetti yoo fudhachuu baatte humnaa ol yoo fudhatte takkaaf jalaa fixuu dandeessa. Takka immoo dhiibbaa ofirraan gahuu dandeessa. Inni sun dhiibbaa dhiigaa kan gabbuusu waan taateef. Jahaffaan kana. Torbaffaan keep your appointment with a doctor. Beellama kee eegi jedha. Beellama guyyaa akkanaa hoottu hoggaas hin jedhan beellama sana eegii hoottu. Ka torbaffaadhaa follow your doctor advice about exercise regularly. Sochii qaamaa godhii hoggaa dooktarri kee siin jee gorsa isaa san fudhadhu hojiirra oolchii. Ka 8ffaa kana. 9ffaan make certain family member have their blood pressure checked. Miseensi maatii keetii dhiibbaan dhiiga isaanii akka qorataman taasisi. Maaliif? Hypertensioniin faamilii tendensii qaba jenne. Wanniidhaan sanyiidhaan dabruu danda'a jenne. Kanaafuu maatiin kee dhiibbaa dhiigaa akka qorataman taasisi. 9ffaan kana. Yoo kana goote live normal life in every other way. Jireenya nagayaa jiraadhuu karaa biraatiin. Kana eega gootee booda jireenya nagayaa jiraataadha. Amma gaa narsiingi diyaagnoosisiin wanni narsiin gootu maali? Diyaagnoosisiin isaa maali? Diyaagnoosisiin narsiidhaa ka jalqabaa activity intoleraansii. Namtichi kun sochii hin danda'u. Maaliif ni dadhaba jenne mallattoo isaa keessatti. Due to exacerbation of symptoms activity. Yeroo dalagaa dalaguu sochii godhu mallattoon tun waan itti ol kaatuuf blood pressure yeroo tam dabala yookaan exercise godhan. Kanaafuu sochii qaamaa godhuu hin danda'u jedha narsiingi diyaagnoosisiin tokko kana. Nama kana qabuuf maal gootaa ni ilaalla. Ka lammaffaa peenii qaba. Dhukkubbii qaba. Related to hypoxia. Oksijiiniin qaama keessaa gabbuun kun dhukkubbitti dhageessisa. Oksijiiniin dhugaatii shoo keessaa gabbuun dhukkubbii fida. Keessaa onnee irratti dhukkubbii fida. Ka sadaffaa deficient knowledge. Hanqina hubannoo qabu. Regarding the relation between treatment regimen and the control of disease process. Hariiroo wal'aansa isaa godhamuu kanaa fi dhukkuba kana to'achuu irratti hanqina hubannoo qaba. Hariiroo isaan kana jidduu jirtu hin beeku. Dawaa kana fudhachaa wantoota kana dalage kan jedhaniin kun dawaan waanuma fayyisa jee yoo dhiise dawaan suni faayidaan qabu jechuudha. Hanqina hubannoo qaba jechuu namtichi. Inni afuraffaa nan compliance. Nan compliance jechuun fudhachuudha. Keessa isaatti amaneen fudhanne. Nan compliance with therapeutic regimen related to side effect of prescribed therapy. Side effect dawaa ajajameef kanarraa kan ka'e kana itti amaneen fudhattu jechuudha. Keessa isaatti yeroo hunda diddaa jira jechuudha. Amma gaa nursing interventioniin wantoota shanarree dubbanne san irratti tokkoffaa maal qaba jenne activity intoleraansii qaba jenne. Lammaffaa pain qaba jenne. Sadaffaa deficient knowledge qaba jenne. Sadaffaan inni ka biraa nan compliance qaba jenne. Kanaafuu improve activity tolerance. Akka waa daddalaguu danda'u godhu taakka. Ka lammaffaadhaa elevating pain dhukkubbii irraa wayyeessu. Ka sadaffaadhaa hanqina hubannoo bakka qabu sanii advice godhu gorsuudha. About adherent to treatment. Inni afuraffaa nutritional advice. Nutritional advice jechuun gorsa nyaataa. Inni shanaffaa avoiding potential complication. Nursing interventioniin waa shanan kana wanni narsiin godhuufii qabdu. Preventionin hypertensioniidhaa maali?
hypertension kan akkamitti ittifna. British Society suggestion jira. Waan hypertension societyin hawaasni hypertensioniidha kan warra Britain waan dhaamanii jira. Dietary change jaan jalqaba. Dash diet jechuun dietary for treatment of hypertension jaanii nyaata warreen hypertensioniidha nyaachuu qaban jedhanii lafa kaayan. Nyaata akkam kan reefu dubbanne san faatii nyaata hin qabne, nyaata low saturated faatii qabu. Kan biraa weight reduction. Weight reduction jechuun ulfaatina gad xiqqeessuu ittisuudhaaf hypertension ittisuuf wantoonni godhamuu qabu. Ulfaatina xiqqeessuu. Regular aerobic exercise jechuun sochii qaamaa taasisuu jechuudha. Aerobic jechuun deemuu fa'aa jechuudha. Kan si huurkisiisu. Kan biraa reducing dietary sugar intake hanga sukkaraa gad xiqqeessuu. Reducing sodium or salts ashaboo gad xiqqeessuu. Discontinuing tobacco use and alcohol consumption. Alkooliidhaa fi tobaakkoo dhiisuu. Reducing stress cinqii dhiisuu kana jaaniin. Dash eating planning amma gaa nyaanni daayitariin warreen hypertension qabu nyaata akkam nyaachuu qabu. Low saturated fat or cholesterol. Nyaata faatiidhaas cholesteroliidhaas hamma xiqqaa qabu. Kana nyaachuu eating fruit firiilee vegetable waan kuduraalee fi low fat dairy product. Nyaatonni kuduraa fi muduraadhaa kun faatii hedduu hin qabanii nyaatota akkanaa kana. Nyaata faatii hedduu hin qabne. Reduce red meat, foon diimaa. Foon diimaa, sweet and sugar containing beverage wantoota mimmi'aawaatii fi wantoota shukkara qaban dhugaatiiwwan akkanaa kana gad xiqqeessuu. Akkasumas rich in magnesium, potassium, protein and fiber nyaata akkanaa kana nyaata maagneeziyamii qabu, pootaashiyeemii qabu, pirootiinii qabu, sweet jechuun mi'aawaa jechuudha. Wantoota mi'aawaa. Low sodium intake nyaata isa kana qabu nyaachuu jechuudha. Nyaata maagneeziyamii qabu, pootaashiyeemiis, pirootiiniidhaas, faayibaraas nyaata qabu. Akkasumas low sodium intake nyaata soodiyamii qabu gad xiqqeessu. Wantoota hanga kana yoo goote kan reduce BP in 2 weeks. Torbaan lama keessatti blood pressure kee isaa gad bu'ee gartaa yoo waan hanga kana goote. Nyaata hanga kana yoo goote. Potential complication hypertensioniidha maali? Namni tokko hypertension yoo qabu complication isarra dhuftu tokkoffaa left ventricular hypertrophy. Ventricliin bitaa humnaa ol guddachuu. Hypertrophy jechuun humnaa ol guddachuu. Kan biraa myocardial infarction. Myocardial infarction jechuun ujummoon dhiigaa onneedhaa raabsitu suni gubbaarra jechuu gara gubbaatiin hiddi dhiigaa kan onnee suni karatti cufamee tishuun achii gadii sun du'uu jechuudha. Kanaan dhufu myocardial infarction jechuudha. Kan biraa heart failure kan reefu laallisan heart failure dhufuu danda'a. Cerebrovascular accident jechuun sammuu keessatti hiddi dhoofuu jechuudha. Stroke or brain attack jaaniini. Kan biraa renal insufficiency or failure. Renal failure dhufuu danda'a. Kaleen dalagaa ala ta'uu dandeessi. Retinal hemorrhage. Raatinaan namtichaa baduu danda'a. Raatinaan bannaan gaa ijjitii